Ergan gaafa dhufee sin arguuti aga buulte beektaa? Bayi beeloftee beektaa? Wallaahi gammaddee taare? Gaafan guddadhe minaan fooqii minaan jaalala rabbinaa kennin jennee jaltabataa. Guddattee maal ta'uu barbaadda? Haadha keetii maal gochuu barbaadda? Waan teetee bitee fi uffata fayyitee fi waan nyaatu fayyitee fi. Kennitaafi guddadhu ishii. Egaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya biyya keessaaf biyya alaa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan an abdiidha. Suuqiin duuba kiyyatti argamu kun kan eenyuti? Hin beektanu? Anaa fi Hiriyaa koo Abdusalaam Warquu kanatu qofatu beeka. Innis kan eenyuti? Birii Osman kanatti gurgurtee? Egaa kanaan maal bituuf ture tun si arguu baadde? Kursii nyaatteettaa? Maali? Misal nyate tashi. Kaleessa amma maalitti faxartan? Maalitti faxartan? Daabboo gogaatti faxar. Situ bitee galee? Suuqii kana isaaniif banne isaan hin beekan. Zaaraanis hin beektu gurbaan Sawaakii nagadee haadha isaa kana jiraachisu quban qabu. Amma maal goona suuqiin kun guutameera wanti irraa irratti hin jiru. Dhaqee ishee fi daa'imman ishee uffata qofa biteetti kenneen uffata akka isaan jijjiiratan huccuu qofa jijjiiradhaan eegaa iddoo wayii deemna jedheeraani dhaqeen isaaniin fuudhee dhufaa nu faana bu'a. Egaan maatiin sila siniin jedhe maatiin Hamzaa yookaan ijoolleen Zaaraa kan ilmaan yatiimni dhufanii jiru yeroo ammaa kana. Zaaraa akkam? Hamzaatoo jirtaa? Nagaadhaa? Suuqiin kun kan eenyuti beektaa? Beektaa? Atoo beektaa? Atoo suuqiin kun kan keessan ishii? Kana booda suuqiin kun isiniif baname wantas keessan hin jiru gaggaafadheen sinii bite waan ta'eef suuqiin kun siniif baname Zaaraa. Kana booda agabuu buluun hin jiru, katamaa keessa deemanii kadhachuun hin jiru, atis magaalaa keessa naannoftee rigaa naannessuun hin jiru. Kana booda suuqii kana haadha keetii wajjin wal gargaartanii gurgurtanii ijoollee quxisuu kan obboloota keen guddistaa birrii argattaniin immoo deebistanii immoo irra deebitanii meeshaa fidanii gurgurtu buutee argattanuun immoo waan nyaattanu bitattanii waliin jiraattu. Midhishi maaltu sitti dhaga'ama amma? Azabiyyummaa makootiin iyyuu akka kolfeen beeku akka jireenya makootii ati kote sabiyyummaa anarraa duute ana namaattis kushiinaa namaattan guddadhe akka akkuma azinii wayittan guddadhe ilmoo qabadhe marii akka durbaa kolfee qabadhe wanan geenya. Ammoo kanaan booda immoo nan gammada jedhee natti dhaga'ama. Kanaan booda gammachuun natti dhaga'ama. Ijoollee koo kana keessa taa'e guddifachuudhaa gurguradhee guddifachuudhaa. Hamza na gammadee. Duraan maal hojjetaa turteeti? Sawaakii. Sawaakii maal goota? Sawaakii maal goota? Gurgura. Gurgurtee hoo? Fuudheen gala. Maal fuutee galu? Ittiin bitee daabboo waan arge. Birrii baay'eedhaan suuqiin kun kan isinii baname mee maal sitti dhaga'ama? Badaa natti tole ergasii badaa natti tole. Ergaan dheengadatti keessin argaa gabu bultanii beektu? Hin beekne. Suuqiin qaban itti yaaddee beekta? Gaafan guddadhe minaan fooqii minaan jaalala rabbinaa kennin jennee jaltabataa. Ammoo kun si banamuu isaatti maal sitti dhaga'ama ree? Maal sitti dhaga'ama? Badaa natti tole. Wallaahi amma suuqii kana gurgurtee akkamittiin haadha kee jiraachuu dandeessi? Mee yaadni kee maal fakkaata? Yaadni kee maal yaadda amma suuqii kana gurgurtee maal goota? Gurguree sakaanis ittiin gurgurame waan goddale ittiin fidnee ittiin gurgurame. Ergan gaafa dhufee sin arguuti aga buulte beektaa? Bayi beeloftee beektaa? Wallaahi gammaddee taare? Gammadeera. Guddattee maal ta'uu barbaadda? Haadha keetii maal gochuu barbaadda? Waan teetee bitee
kennitaafi guddadhu ishii. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboloota kiyya bakka garaagaraa teessan kan viidiyoo kana ilaaltan garee daa'immanii keessatti sochii garaagaraa kan gootan obboloonni koo adminii ta'uudhaan deeggarsa gochuudhaan biyyoota garaagaraa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota Arabaa keessattuu biyyoota Arabaa keessa teessanii miskiintittii kana ilmaan yatiima waliin rakkattu bira dhaabachuu keessaniif ulfaadhaa. Gammachuuf akka itti dubbatan wallaalanii jiru. Namni agabuu bulaa ture, namni so'aakii gurguraa ture, namni daabboo gogaa bishaanii nyaata ture waan akkanaa kananii akkanaa guyyaa tokkoon argee gammachuusaa ibsachuun itti ulfaata waan ta'eef yeroonis Raamadaan amma sa'aatiin fatiriitu goof daqiiqaa 30 qofaa ta'e kanumaaf dadhabneetuma jirra hundumti keenya isaaf nuuf galcha. Wallaahi rabbi isinirraa jaalatu ulfaadhaa. Kan obboleessa keessan Abdii Geetaachoon ture. Viidiyoo kana sheer gochuun namoota biroo bira naa qaqqabsiisaa. Baay'een siin jaalladha, baay'een siin kabaja. Maqaan keenya eenyunnati? Gammadeettaa? Guddadha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota baay'een siin jaalladha ulfaadhaa. Bakka gaarii naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.